Bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojiilee namooma irratti xiyyeeffatan hedduu hojjechaa jiruun namoota gaaddisa galgalaa dhabanii rakkoolee adda addaatiif saaxilamanii turan baay'eedhaaf gaaddisa haara galfii ta'aa jira. Hojiilee kanneen keessaa jiddugaloonni manguddootaa kutaalee magaalattii garaagaraa keessatti ijaaramanii tajaajila manguddootaa sooruu kennaa jiran hirkoo yeroo rakkinaa sooramtootaa ta'anii jiru. Haaluma kanaan kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee ayyaana cuuphaa sababeeffachuudhaan jiddugala kunuunsa manguddootaa Sunshine Philanthropiitti argamuudhaan maaddii qoodanii jiru. Kantiibaa Adaanech sirnicha irratti ergaa dabarsanii manguddoonni kunneen bara jireenya isaaniitti humnaa fi beekumsa qabaniin biyya isaanii kan tajaajilan ta'uu isaaniin kabaja maluuf argachuu akka qaban eeranii bara jireenya isaanii haftee biyyaa fi dhaloota akka eebbisan taasisuun murteessaa ta'uu dubbatanii jiru. Argayaan ይገባቸዋል. ማንጉዶonni keenya biyya keessan humnaa fi beekumsa qabdaniin tajaajiltanii har'a ga'uu keessaniif kun isiniif mala. Gumaacha keessaniif isin galateeffanna. Har'a humni keessan dadhabus kan harka isin qabu dhabdanii galgala keessan keessa qalbii cabuu fi gaabbiin darbuun qabdan gammaddanii dhaloota fi biyya keessan eebbistanii ta'uu qaba. Gatiin isin biyya keessaniif baastan kan akkasumaan lafatti hafee miti. Kanaaf of eeggannoon godhamaa jiraachuusaaf immoo jiddugalli akkanaa ragaadha. Bulchiinsi magaalattii waan hundaa walitti hojiilee namoomaa irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiraachuu kan himan kantiibaa Adaanech kutaaleen hawaasaa humna qabanii itti gaafatamummaa hawaasummaa adda addaa akka bahatan waamicha dhiyeessanii jiru. መንግስት ብቻውን እንደዚህ አይነት ስራዎችን ሊሰራ አይችልም. mootummaan kophaa hojiilee akkanaa hojjechuu hin danda'u. Qooda fudhattoota fi tumsitoota hedduu barbaachisa. Hojiilee qindoominaan hojjenneen jiddugala miidhagaa akkasii arguu kan dandeenye. Sunshine lafa misoomaaf yeroo nu gaafatu manneen jireenyaa hedduu ijaaruun cinatti achumatti jiddugala akkanaa akka ijaaru waamicha goonee fudhachuun haala kanaan jiddugala miidhagaa kana ijaaree har'a gaaddisa maanguddoota keenyaa ta'uu danda'eera. Yoo walitti dhufne rakkoolee hawaasummaa hedduu furuu dandeenya. Dhaabbileen biroos kanneen humnaa fi laphee qulqulluu qaban hojii eebbifamaa akkasii irratti waloon akka hojjennuu fi itti gaafatamummaa hawaasummaa waloo akka baannu waamicha dhiyeessa. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojiilee misoomaa hojjechaa jiruun yeroo humna qaban biyya tajaajiluun yeroo humna dhaban biyyiis deebistee akka nama tajaajiltu qabatamaadhaan mirkaneesseetii jira kan jedhan ammoo magaalaa Finfinneetti itti gaafatamaan waajjira dhimmoota tarsiimoo fi walitti qabaan boordii jiddugala kunuunsa manguddootaa Sunshine Philanthropy Dr. Injinar Isheetaayoo Kinfuutiin. የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰው ተኮር ልማቱን bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojiilee namooma irratti hojjetu babal'isuu fi itti fufsiisaa yeroo deemu dhaabbilee tumsitootaa waliin hojii eebbifamaa akkanaa hojjechaa biyyi lammiilee ishee yeroo humna qaban ishee tajaajilan deebistee akka tajaajiltu gochaa jiraachuu kun ragaa guddaadha. Jiddugalli kun waggaa 1.8 as maanguddoota hedduu ofitti fudhachuun kunuunsaa fi sooraa jira. Gatiin maanguddoonni yeroo humna qaban biyya isaaniif baasan kan irraanfatamu akka hin taane galatoonfachuu fi akkasumas dhalootaa fi mootummaan gatii abbootii kaleessaa yaadachuu fi leellisuu Itoophiyaa keessatti hundaa'uu kan mul'isuudha. Kanaaf immoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee ragaa fi fakkeenya dhugaati. Manguddoonni maaddiin qoodameefis gammachuu qabaachuu ibsanii kanneen gumaata galataa qoodan eebbisanii jiru. ኑሮዬ ተጎሳቁሎብኝ jireenyi koo diigamee da'oo dhabeen umurii kanaan daandii oliif gadi jooraa ture. Carraan akkasii akka jiru dhaga'een aanaatti yeroon iyyadhu gara nana fidanii. Amma sammuun koo haaromeen abdiidhaan gammadee jiraachaan jira. Warra kana hojjetan hundaa waaqni isaan haa eebbisu. Biyyaa fi uummata keenya waaqni nagaa haa godhu. እንደዚህ አበቃኝ መንግስታችንን mootummaa keenya kanaan nugee waaqni haa eebbisu yaa jiraachisu. Abbootii qabeenyaa hojii waaqni jaalatu kana keessatti hirmaatanis waaqni dabalee haa kennuufi. Ogeessonni fayyaa as keessa jiranis ganamaa galgala fayyaa keenya hordofuun nu yaalu umrii dheeraa isaaniif haa kennu.